السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota jaallatamtoota buleewwan qaqqaalii gaarii akkam jirtu? Nagaa keessanii jirtu? Naga rahmaa yoonas siin gahe. Bakkum jirtan nagaaf rahmanni Rabbi waliin haa jiraatu. Haftee umurii keessanii jiruu keessanii keessa Rabbi barakaa isiniif haa kaa'u buleewwan imaanaa qaqqaalii gaarii. Bakkum jirrutti Rabbiin nu haa tisku. Tekni Rabbii eessuma yoo jiraanin waliin haa ta'u. Nama yeroo hundumaa du'aa'ii waliif godhee walirraa harkatu Rabbi nu haa godhu. Warra du'aa'ii walitti godhuu miti, warra Rabbii waliif kadhatee waan khayrii kulli Rabbirraa argatu walirraa harkatu Rabbi nu haa godhu. Obbolaa dhugaa Rabbi nu haa taasisu. Rabbi faasiqa nun godhini. Eega Rabbitti amannee Rabbi nun kafarsiisini. Rabbiin karaa sharrii, karaa badii, karaa sharrii wanta baalame kulli irraa nu haa eegu. Nullee maatii keenyallee ilmaan keenyallee Rabbi nu haa tisku. Yaa obboleewwan imaanaa wala haa jaallannu. Rabbiif jecha harka wala haa qabannu. Hamtuurraa wal dhoorginee khayritti wal haa waammannu. Addunyaa gabaabduu xiqqoo kanaa jennee waliin konnu, waliin jibbinu. Billaa aleekum. Namni gizee ammaa kulliin isaa beekadhaa beekaddafa malee. Maaliifi addunyaa gabaabduu kanaa seenaa badaa xureessinee maaliif deemna habaabiifillah? Rabbii keenya haa sodaannu. Ittaqullah aysumaa kuntanuun jedhe Rabbiin keenya. Eessumaa jiraattan na sodaadhaa jedhe Rabbiin. La hawla wa quwwata illaa billah. Ummanni keenya miidiyaa kanarratti tokkoon isaanii ati walloo ati miidiyaa yaanii qabanii akkasitti walazzabanii hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Amma afaaniin fa'i waan hin jirre wal dubbisu. Caammaa fa'i akkatti ciniinsisanii hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Hasbunallahu la zaalimiin. Wallahi Rabbi isin haa qajeelchu. Rabbiin isin haa qajeelchu obboleewwan keenya qaqqaalii. Ilmaan abbaa tokko ituu afaan tokko dubbannu mee nurraa bareeda? Mee orma biraa maa koomana nutu wal nyaanna ooni? Maa beekaa meeqa qabna? Ulamoota meeqa qabna? Billaa aleekum. Wal gorfadhaa yaa obboleewwan imaanaa. Wallahi karaan taanatti deemaa jirra habaabiifillah. Keessattuu warri karaa bahaaraa kanaan dhufu wallahi lubbuu isaa gurguree qoonqoon ajjeestee qorri meeqa adagaa meeqa xiyyiitoo warra Suudiidhaan karaa tokko sanuu achi karaa Yamanii cinqii meeqanas ka'anii kanuma karaa irratti wal nyaata. Keessaa ammoo wanti karaa nyaatu argitanii wallahi nan boo'e viidiyoo hawaayee arge. Daa'ima ijoollee daa'ima kana subhaanallah waggaa 14-15 ta'uudha daa'ima ijoollee sabiyyii kana walazzabu. Mee Rabbii keessanii sodaattanu biddeen barbaacha ba'anii inna nuti karaa irratti warra nyaannu mee nurraa bareedaa Oromoon naa nyaatu deebi'e. Mee bilisummaan eessa jirti? Kara meeqa biyyi keenya hiyyummaa biyyaa nu baase hunda keenyaa malee wallahi namni biyya isaarraa jaallatee ba'u tokko hin jiru. Keessattuu warri karaa bahaaratiin dhufe naa wal loltanu. Mee namnis maal siniin jedha Rabbis maal siniin jedha. Wallahi balaan tokko gaafa dhufe jechaadha. Ummata akkatti walazzabu, ummata akkatti wal tumu, ummata akkatti wal ajjeesu kana bichaan hin fuudhu. Balaan tokko gaafa dhufe ummata ganda khayriis warra khayrii dalagus warra badii hojjetus walumaa xaraga Rabbiin keenya in obsaa hobsi Rabbii keenya subhaana cimaadha. Garuu bagaafachii ka'e Rabbiin keenya wallahi dallansuun Rabbii akkaan cimaadha. Billaa aleekum wal gorfadhaa bakka jirtanutti. Yaa abbootiin amantaa, yaa ulamoota, yaa sheekota, yaa beekota xiqqaa guddaan keenya wal tolfadha. Waliin tuffatinaa wal gorfadhaa wal hammadhaa tuffiirraa deema. Lakki Rabbii keessan sodaadhaa. Ituu afaan tokko dubbattanuu yeroo akkatti wal nyaattanu mee namni biraa hamba biraa maa komattu? Nama biraa maal jennee komanna billaa aleekum. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun.
yaa obboleewwan imaana rabbii keenya sodaannu billaahi aleekum. Rabbi sodaadha akkatti waliin azabina. Wallaahi garaan haadha dhalee jechaadha. Ibidda ilmoo jechuun ibidda. Haati dhalte innaa ilmoo ishii viidiyoo ishii akkatti argitu. Biddeen barbaacha bahee innaa isin akkatti wal azabdanu karaa irratti. Laa hawla wa quwwata illaa billah. Mootummaan eggawatti kanan jaalatu. Yoo qabee mana hidhaatti meeqatu du'a meeqatu sababa rabbi galchitu gala malee mana hidhaa kanattuu hin argitu obboleewwan imaana. Meeqa bo'aa baanee bona barana mana hidhaa keessatti beelaanii madaanii meeqatu du'e meeqatu uffannise meeqatu wajjiisa dhalaaf dubartii dhiirri meeqatu fudhe meeqa yaa habaabii fillah dhukkubsatanii mana yaalaa dhabanii qoricha dhabanii itoo miidiyaa kanarratti qullaa bahanii bo'an kan rabbi galchee gala hin galanachi inni kaan immoo meeqatu du'e hin gulumaan argaa turre. Mee maaliif rabbii keenya subhaanahu wa ta'aalaa wafti dallansiifna? Dallansuu rabbii keenya mee maal nu godha? Rabbii keessan sodaadhaa yaa obboleewwan imaan hadhiisaa waan akkasii haraara buusa qabbana buusa. Yeroo nuti akkatti wal nyaannu ambi biraa mee maal ofirratti qomanna kana billaahi aleekum. Namni nutti kolfanumatti gammada. Afaan tokko dubbachaa ilmaan abbaa tokko haadha tokko ta'anii Oromoo ta'anii wallahi Oromoon kutaa tokko wallahi wabillah rabbii keessan sodaadha. Biyya ulamaa Arsiin Walloon biyya ulamaa biyya beekama. To beekaa meeqa qabnu ijoolleen keenya baatee immoo akkatti wal nyaattu mee rabbis maal nuun jedha nami maal nuun jedha. Rabbiin isin haa qajeelchu yaa shabaaba keenya. Rabbiin waan biyyaa baataniif waan uumamtaniif of siin wallaalchisin. Itoo saba biraa ta'e saba biraati jedhu amma nuti immoo deebineennaa wal nyaannu mee kara kam rabbiin keenya rahmata nu godha billaahi aleekum. Meetti yaadaa dubbii kana wallahi ijoollee sana argee jecha imimmaan qabachuu dadhabee garaan koo na gubate yeroo haati argitu abbaan argu kana maal jedha. Rabbii keessan sodaadhaa yaa obboleewwan wal gorfadhaa bakka jirtanutti yookiin alaaksa guddaan nutti as deemaa jira akkanaa nuun argitu. Biyyi keenya hiyyummaan akkas nu godhee muluu keenya dhiira dhalaa keenya biyyaan bakan nu facaase rabbi yaada muraada keenya nu guutee hunda keenya nu haa galchu. Biyyi keenya kun lolarra jirti. Masriinii fi kunoo hin argitu Sumaaleen kunoo illolla eedi kunoo masaaraa meeshaa galfataa jiru. Kan akka tokko kwali tokko ulma namaatti. Kan tokko xiyyiiti dhabalee bishaanii walitti naqulmi nama dhumaa deema. Ijoolleen kara kan barattee galti. Kara kam namni bahee gala. Kana rabbii keenya du'aayi kan akka rabbiin qabbana buusee haraara buusee uummanni walii galu du'aayi gochuu qabna malee nuti ummaan immoo deebinee akkasitti wal nyaannu wana'uuzu billaamee maal nama jibbisiisa. Laa hawla wa quwwata illaa billaahi aliyyil aziim. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Yaa obboleewwan rabbiin nu haa qajeelchu. Rabbiin qiyama nutti hin buusin. Rabbiin balaasaa nutti hin buusin. Rabbiin tokkummaa nu haa kennu. Nasrii kan dalamanuu rabbiin nu haa kennu. Hamtuu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nurraa haa qabu. Nu immoo rabbi walitti nu haa urgeessu tokko nu haa godhu. Tokkummaa keessa hunduu jira. Namni yoo walii gale yoo tokko ta'e hundumattu dhufa yookiin immoo wallaahi karaan kanatti deemaa jirra. Rabbiin awwa bismillaahi wal nyaachura rabbina jaanu haa baasu yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi naa qajeelchi ijoollee kana yaa rabbi tokko nu godhi walitti urgeessi yaa rabbii kiyya sheexana gidduu keenya hin galchine hayyuu yaa qayyuu yaa samii guddoo atiin dandeessa quwwaa keetiin yaa khaaliqa kulla shay ati yaa rabbi tokko nu godhi biyya keenya nagaa nu godhi. Hamtuu nutti deemaa jiru kana yaa rabbi nurraa deebisi yaa rabbi biyya keenyatti wallahi naa meeqatu ta'u mataa jira massaa hidhaa abbaayii kana wallahi balaa kan rabbi nurraa haa deebisu. Tokko taanee amma dandeenyu du'aa rabbii keenyatti bahuu qabna obboleewwan imaana. Yoo biyyi jiraate haati fi biyyi qalbii miti wallahi kaataa olii reeffi lafuma ittallaatti jedhan eessa joorree yoo jiraanne duunus jiraannus reeffi keenya illee biyya keenyaan bareedee obboleewwan imaana. Kanaafuu rabbiin biyya keenyas nus nagaa haa godhu warra akkatti wal loltan rabbi isin haa qajeelchu tokko ta'a yaa beektota keenya nu araarsaa ijoollee kana
yaa ulamoota keenya rabbii sodaadhati akkattee san ilaalinaati hundumtu calleetuma ilaala dubbiin kun boodan gaabbina wallahi ilaaziim wanta akkana gadhee badaan hin jiru kanaaf rabbii keenya sodaannu hundi keenya bakka jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii sinaa atisku hunda keenya immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hamtuu nurraa qabee balaa nuti deemaa jiru lolas deemaa jiru kan rabbi nurraa qabee nagaan gammachuu nasriin biyya keenyatti walitti nu haa qabu biyya keenya rabbi nagaa haa godhu nulleen rabbi nagaa haa godhu yoo nu gaa dubbadhe rabbirraa yoo nu gongore immoo nafsiyyaaf sheexanarraayyuu na okkolchaa isin jedha rabbi jecha isin jaaladha isin kabaja hunda keessanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh